hin ta'u namni jedhu hin taa jedhanii fudhachuudha yookiin amanachuudha jechuudha. Namoota barumsa qaban digirii haa baratan waan barbaadellee haa fudhatan namoonni suni jireenyi isaanii guutummaan daandii dheeraa jiraachuudhaaf karaa dheeraa jiraachuudhaaf Waaqayyo wajjin yoo isaan walii galanidha. Waaqayyo wajjin waliin galuun keenya immoo jireenya isa kan bara baraatti haa galuudha. Inni kan fooni kuni yeroo hundumaa akka Waaqayyo uume akka beeknudha. Akka Waaqayyo uume akka beeknudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti amantii jechuun waan intaa jedhanii hin fudhanne hintaa jedhanii fudhachuu jechuudha. Waan namni baay'een bira hin geenye, waan ogeessi hin qorre, wanti kamillee dooktoriin kamillee itti bee qoree intaa jedhee hin dandeenye sana hin danda'a jedhee fudhachuudha. Malee inni kan foonii kuni wanti lafa kanarratti